Jiraattonni godina Gujii Lixaa Miidhaa Lammiilee Nagaa irratti godina Wallaggaa Lixaatti raawwatame balaaleffataniiru. Namoota lammiilee nagaa irratti gocha garaa jabinaa raawwatan kana mootummaan seeratti dhiyeessuu akka qabus gaafatanii jiru. Gocha hamaa, le'a hamaa, te'a hamaa sunnun fuudhu hujii tana namni hojjate kun hujii seexanaati malee hujii namaati moti. Hujii namaa, hujii ilmeen namaa walii herreddi saba waliin bulti, walti ede'anti waliin bulti, walii oolti, yaada walii fudhatanii nama yaada namaa fudhanne, nama yaada nagaan hin fudhanne hin balaaleffanne akka dabaatti hin balaaleffanne akka godina Gujii Lixaaf sabi lammee waliin bulli. Baay'ee nu gaddisiisa namoota lubbuu isaanii dabre waaqa araaramuu fi maatii isaan keessaa ba'anillee Waaqayyoon haa jajjabeessu gaddi isaanii gadda kenna qaama kennan miidhame uummanni Oromoo qaama tokko qaami namaa tokko qeenci tokko yoo miidhame qubi tokko yoo miidhame qaami cutti fayyaa dhabee jira. Kan quttuma Oromiyaa keessatti manni 5-10 kan wal ta'aanu kan Oromoo callaa hin jiru sabaaf sab-lammiin cutti bal'atanii Oromoo keessa jiraatanii kana irratti xiyyeeffachuudhaan kallattii adda addaatiin Oromoo dadhabsiisuuf wanni hojjetamu jiru baay'ee. Nuti sabaaf sab-lammoota Itoophiyaa keessa jiru kan Oromiyaa keessa jiru walammanne tanaan dura waliin jiraachuu feena. Du'aan tokko nuti du'aan tokko heeruma fuudhaan tokko nuti addaa wal baanee hin beekne. Addaa wal baasanii gochi amma walla naannoo warra gaddeebisuun baay'ee hamaadha. Nu tanaan dura duru qaami diinaa qaami wayyaanee ummata walii buusuuf gosaaf gosa walii buusuuf haymata walii buusuuf beetekiristaanii walii buusuuf tolchi isaan raawwataa turan kanuma duru ammalleen tolcha ummata walii qabu ummataaf mootummaa akka walii qabu ummata kan mootummaa balaaleffatu tolcha raawwatamedha. Kun akka kiyya nu jiraata godina Gujiitti gonkumaa hin feenu.